adagaa keessa waan galtee jirtu jecha bultiin hawaasa keenya ammallee shayni yoo gabaabsellee ani gabaabsuudhaaf hin deemu hogga inni tanarraa bu'ee tanuma itti aantuun itti fufaa gaafii tiyya hangaan fixadhee qulqullaawee achi booda manatti dabarsutti jechuudha. Gaafiin tiyya itti aantu sheekh bu'aan fuudhaa maali? Maaliif fuudha namni? Why marriage? Takka walirra qabdanii naa deebiftan akkaan isin jidduun seenne ammumaa haasawa kana jidduu seenaan natti tolaan jiru seenuuni sababa gayaa fuudhaniif naa hima. Why? Maali sababni quubsaan odoonii fi fuudhuun feesisu sababni irra fuudhutti nama kaasu maali? Gaafiin tiyya jechuudha. Ta duraammoo gaafiin dura gaafadhee bu'aan fuudhuudhaa maali? Ta jettu madaraka irraa isinii bu'eetiin jira. Hanga fixattanii isin jidduun seenu tasgabbaawaa if keessatti nambisinaa waan takkallee wanni isin afaanii bahu sooshaal miidiyaa kana bareecha waan ta'eecha. Osoon gara faayidaa fuudhaattiin dabarree iddumaan bultiin mana barnootaati jechuusaniin jecha tokko waan gabaabduu takka irra deebi'ee dubbachuu barbaade mana barnootaati jechuun kiyya bakka akkatti dubbatan akkatti nama dhageeffatan akkatti dhiifama gaafatan akkatti dhiifama walii godhan akkatti rabbi firraa eegan sodaa rabbiitillee bakkatti baratan jee dubbadheen jiraa mire Oromoon akka jettu gizee mahmaaftu bultiin hoggaa halaalan cululuqaa jaan cululuqa jechuun waan bareedu jechuudha. Hoggaa keessa seenan ammoo corroqa jaan nama meeqaatamtu keessa kufa dhiiriitu osoon kufne mucuca keessa gizee corroqa keessa gizee deeman asa jettee asii utaaltee achi kuftee achi utaaltee nama meeqaan mataarraan naanneeffatee intala namaa darbee biraa deema. Intala meeqaatamtu mataarraan naanneeffatee gurbaa darbee biraa deema. Maaliif jennaan namni hoggaa bultiin baratin jiidhaadha jetti Oromoon jiidhaa wayii boba'aa hin boba'u. Namni baratin jiidhaadha jetti. Saniif bakka akkatti dubbatan, akkatti dhageeffatan, akkatti dhiifama gaafatan, akkatti nama araarfatan, akkatti nama obsan bakkatti baratan jechuudha. Wayiin kaasuu fedhe bakka tanatti amma biyyoota takka keessatti gizeen seenaa dubbisu. Biyya Maaliiziyaa tana keessatti uummanni muslimtoota osoo hin fuune leenji'aniiti sartifikeeta leenji'uu san fudhatanii gun leenji'uu jubeef haqa jaartiin jaarsarraa qabdu haqa jaarsi jaartiirraa qabu akkatti haqa fi gaafatan akkatti waajiba sirra jiru kannitee haqa kaan gaafatu akkatti qabeenya kee kana sochooftu akkatti wal dhabbii jaarsaa jaartii jidduu hiitu sanbira kutee kophatti tartiibatti godhanii baratanii sartifikeetatti fudhatan malee fuudhuu hin dandeenye heerumuus hin dandeenye namni wal fuudhu biyya Maaliiziyaatti gurbaanis baratee sartifikeeta fudhatee intaltinis barattee sartifikeeta fudhattee akkasii wal fuudhan akkasuma Singapore namni hundi ni beektan nuti kitaaba irra dubbisna malee dilasillee hin beeknu biyya Singaporeettis namni hoggaa fuudhuu deemu sartifikeeta fuudhuudhaa barateeti dura baratee sartifikeeta fudhatee fuudhee eega fuudhee booda ammas sartifikeeta akkatti hojii jiraatanii leenji'ee bultiin namaa akkasitti tasgabbooyti. Induneesiyaanis akkasuma biyyoonni hedduun dubbisuu dandeessan baratanii sartifikeeta fudhatanii fuudhan jechuudha. Yoo biyya amma biyya gari amma Sacuudii fi kana fa'aa keessatti sartifikeetni namni ittiin fuudhu hafuudhaaf heeruma keessa seenu sartifikeeta qorannaa maali baxsii fayyaa namichaati namni kun fayyaa qabaachuusaa sun dirqama amma Sacuudiifatti namni ammoo barnoota san akkasitti bakkatti godhee ilaalu hin jiru. Kanaaf barnoota jechuu saniin irra deebi'ee hanga san dubbachuu barbaade irra utaalee waan hin dabreef jecha namni beeki bultiin taphaa miti akka reefu jeesanitti hoggaa laalaalan cululuqa malee hoggaa keessa seenan corroqa nama meeqaatamtu keessa kukkufee gangalatee keessaa bahuu dadhabe. Kanaaf asumaan hoggaan karaa faayidaa fuudhaa jechuu sanitti hoggaan sii dabru dura faayidaan fuudhaa fuuni haqiiqaa dubbachuudhaaf addunyaa tanarratti qananii yookaan bashannana daangaan qabne ka bakkatti dhaabbatu hin qabne yoo rabbi sii qaceelche hoggaa taanis fannifamuudhaa beeki. Takkaa fannifamuudha yookaan bashannana yookaan qananii daangaan qabne jechuudha. Keessa seenee namni aboo qananiin baanan kanumaa jechuun ni mala afaan itti wallaalee kara deemu wallaalee jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti hoggaa dubbatu والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات سن طيبات ربي نسر رزق فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون خجيسا طيبان نس فودا فيرو مسني نعمة ربي تس فودا فيرو مسني جارتين غاري نعمة جارسي غاري نعمة علماء الإسلام كجان الزوج الصالح نعمة والزوجة الصالحة كنز لا يقدر بثمن جان فايا قتيس أبان فدي بيخون دندي هاغانا بافتي جرام نسي هاغانا غرغربتي جي خنمني بيخون دندي يجو خناف يو ربين جارتي غاري سيخن يو ربين جارسا غاري سيخن وان ملك جا وان قنن جان سر ربني الحمد لله اكا غاري جچو سفيسي سجچو من خيسا نمو وقاتي جمد سي جمد خوغاتي قدي سي قد وقاتي برابات الدعاء سي غداول خنا أجا الدنيا تنرت النعمة وإنما جانو مال توافي خناف فايدان فودا فوني نعمة بك قلبي نما اتتسقب بويتو بك نمني اتبشن ننو يجو قرين نما قرو ركو تلالو نمالا وان جاني جرا مخماستو كو جارستو قرائن دقي غوغرين وقوك أبنجان فرينك أنيفيت وان جيغا جان كانت تقودني جيغا خنان قبن غوغرين براد افتيت dhaabbatee laaltee meela akkatti isiin quuftee miilaan irra deemtuu jettiin jaan hidhamtee hidhaa keessa waan jirtuuf isiin waan qabamtee jirtuuf ichi boodaan nyaanni gadi hin kutu gariin namaa akkasin laalu ni jira azzawaaju farxu shahrin qaxcu zahrin hammu dahrin ijoolleen ni jira garuu haqiiqatti fuuni qananii wanni addunyaa tanarraa takkalleen ta'e isiirra qananii hin jirre fuuni ni'imaadha saree dhakki jette jaan dhabuu fi malee silaa rabbiin fooniif nu uumee jette jaan dhugumatti itti wallaalan malee fuuni ni'maadha beeki wanni akkanatti maymaasaas keessa godhuuf himata wallaalanii hayyuu abaaranii gabaa wallaalanii gurgurata wallaalanii gabaa abaaran jaaniimi gaalli jaan ulee ifii beeku malee sodaatu jaan ulee inni beeku yoo dhawan malee gaala amma waccee mukaa qaqalloo dhedheertuu baadiyyaa dhawaniin kana malee ulee guddoo fudhatten sodaatu qawween sodaatu ableen sodaatu tanaafiin waan oromoon jettu tanaas waan ummanni keenya haasa'u tanaas wanni nin keessa godhaa deemuuf sani akkana jettee oromoon oguma hammaatu qabeenya qabaatuun gaariidha jireenya mijataan ammoo irra gaariidha maatii nagayaa wajjin jiraatan argachuun ammoo hundumarraa gaariidha jedhan jireenyi nama tokko bultiidhaan malee bareeduu hin danda'u bultiidhaan malee tasgabbaa'uu hin danda'u namni tokko yoo hanga fedhe addunyaa tanarra waan fedhe harkate فدين ساقوتمون دنديس نبينا صلى الله عليه وسلم 4 من السعادة المرأة الصالح والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء الدنيا تنرت ونيل منامات ملكاو اتجمد اتبدع افور جيتي يارتي غاري من بلا ولا غاري يابي غاري حديث براتي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا قنانيسي خيسات الراولي جارتي غاري jaartiifis jaarsa gaariidha jechuudha. Honga qananii addunyaati jechuudha jaarsiinis akkasumatti. Kanaaf faayidaan fuudhaa qananiidha jechuu ni dandeenya gabaabinaan jechuudha. Qur'aanni, hadiisni, jechi ulamaawotaa hundi isaatu wanni dubbatu akka fuuni qananiite, akka fuuni bashannanate. Wallaahi wabillaahi watallaahi. na dhugoomsuu baattanis haga fedhe namni yoo hiyyeessate maatii gaarii qabaannaan dureessa. Namni ammas haga fedhe yoo dureessate maatii gaarii qabaachuu baannaan jaartii gaarii qabaachuu baannaan jaarsa gaarii qabaachuu baannaan dachii balloo tanaa itti rakkata. Fooqii inni keessa galuutu hallayyaa goda keessa galan itti ta'a jechuudha. Kanaafuu yoo beeki jaalalti keessa hin jiraanne wantoota bultii keessa jiraachuu qabu jiraa miti. Waan akka jaalala kabajaa takka reefu dubbanneessa wal amanuu wantoonni akkana dirqama keessa jiraachuun yoo kun keessa hin jiraanne ni'imaa ta'uu hin danda'u addunyaa tanarratti fuuni gabaabsee waan akkanatti qabxii qofa kaasee waan si hime ta duraa ni'imaa jechuu dandeenya ta lamadaa shariika umrii duniyaa tana keessaati nama duniyaattis hojii jiraattee akhiratti illee hojiin jiraattu akka nabiin sallallahu alaihi wasallam Aishaadhaan أنت زوجتي في الدنيا والآخرة جين سنتي يجو تبرا جبابنا سببا درمات يجو لدن دين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
سلف الصالح خيسا أبو بكر الصديق كجي أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ربي نسني فودا إني سنين جيسان قفا فوداتي إننيس إسنين دروم ساسن إسنيف غوتا بالما سن إسنيف غوتا يجي سبب دروم ما تيجو دندي خناف جمع براتين إلمان غارين فايدة فوداتي نما يوغا أتي دوتي الدنيا تنرت سيبودها في أجرين أجرين ككن دابن نهانغ غويا قيامات وان إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة جي علمنا ما وقادوي واني نوجتون دراج اتواسة دي مليجي صدق جارية في علم ينتفع به في أو ولد صالح يدعو له إلما قاري ربي ساخد أتجي قم براتين فايدان فولا تنوام ما سكرت تلفتنا جرتيو لاليو نمني وقافولي حرام الرئيس نجيبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إجازة سنجا كبافوني حرام الرئيس تيسا حرام الراتي فمون فايدة فولاتي حرام الراتي فمون جيجو ليريسنس يا حاجي نجاش خناف فوني ولما قالت فوني نعمة دانغان قبني بشننا دانغان قبني جيجو